Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarra kafuuni kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadirtuu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Daawwattoota keenya har'a deebi'ee dhufee jira. Har'a ramadaana guyyaa afuraffaadha. Doonaatti wajjin hojjenna. Daawwattoota keenya hagadhuma viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina isiniin jedha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kanaasitti waa baay'ee dhiyeessee jira. Viidiyoo hojjechaa nyaata hojjechuun ni ulfaata garuu ta'ullee waan takka takka keessaa isin agarsiisa malee waan hunda viidiyoo hojjechaa hojjenna yoo jenne baay'ee ulfaataadha. Hundumaafuu yaala kanaan wantoota na barbaachisan asitti dhiyeessee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kallattii maaliin gara hojiitti hojjeesseenna na gargaara isiniin jedha. Ramadaan nu bira bareeda jira. Isin bira akkamii dalagaan akkamii isiniin jedha. Amma kallattiimaan kun wantoota qopheessee isin agarsiisuu barbaadu daakuu haala kanaan gilgilchee qopheesseera ni baay'isee garuu daakuu asitti mootiyyuu sukkaara asitti irshoodha yookiin kaameraa jedhama. Asitti mootiyyuu burtukaana daakama daakuu burtukaana jechuudha. Asitti mootiyyuu anqulaalii yookiin killee ni jira garee sadii cabsee qopheessee jira. Aanantu jira vaaniilaan jira bishaan xiqqoo inni jira yoo barbaachise jechuudha. Bishaanis xiqqoo isee ofirra godheera. Pikin boodariin jira waan hunda tokko tokkoon isin agarsiifne dhiifama. Kaameraa irraa suurseera jechuudha. Daawwattoota keenya amma harka tokkoon kaameraa waraabaa harka tokkoon immoo hojjedha waan ta'eef seeraan hojjechuu natti mijaa'u haga danda'e kaameraa waraabaa hojjedha haga humna kiyyaa ol ta'e mootu walitti nannaqee kaameraa cufee isinitti deebi'a jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan duraan dursee anqulaalii itti naqee jira kun haala kanaan waliin dhahaa jira. Maashina inni itti waliin dhaabu san hin qabu ammaaf. Maashina juusitti daakuun immoo xiqqoo dasanan jedhu jechuudha. Kanaafin harkaan akkana godhaadha. Asitti immoo irshoo fi daakuu burtukaana itti naqee jira. Asitti sukkaara mootiyyuu pikin boodariidha. Wantoota kanneen hundi isaa waliin gaheeti achi boodaan itti naqaa. Vaaniilaa banuu hin danda'u harka tokko kaameraa qaba waan ta'eef dirqama kaameraa cufee waliin dachaanaa kun haala kanaan waliin gahee jira. Hedduu waliin dha'ee daqiiqaa hedduu waliin dha'ee jira. Kun haala kanaan wal fudhachiiseera hunduma isaatuyyuu ammoo vaaniilaa osoo hin taane zayitii isinitti agarsiifne hin irraanfadhe zayitii itti godhee jira. Vaaniilaadha inni kun haala kanaan shittaa killee balleessuudhaaf baay'ee bareeda vaaniilaan. Asitti immoo aanan itti naqeera jechuudha. Daawwattoota keenya aanan burcuqqoo tokko itti fayyadameera. Kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuun irraanfatina haala kanaan hunduma isaatti waliin geenneen booda daakuu itti naqna jechuudha. Daawwattoota keenya ani akka mana kiyyaatti hojjedha. Isin immoo akka mana keessaniitti warri chaanaala qabdan chaanaala gadhiiftanii warri chaanaala hin qabne immoo koomentii barreessaa wanti dogoggore yookaan wanti keessaa hambisuu jiraate ani wanta mana kiyyaatti argamuun hojjedha malee dirqama wanta isaaf barbaachisu jedhe immoo hojjechuun ni ulfaata jechuudha. Haala saniin biyya keessatti keessattuu haala kanaan kun sukkuumee qopheessee walitti deebineerra sukkuumamee sirriitti sukkuumeera kun yoo gadi qabdan as deebi'a jechuudha. Waan sirriitti ashaa'ameef kana fakkaata. Daawwattoota keenya amma qadaadee hageen bukaa'u hojii biraa hojjedha. Sagalee viidiyoo biyyaan wajjin tura. Hayyee daawwattoota keenya amma haala kanaan dhiifama sagalee jidduudha irraa yoo addaan akkachiisee deebi'ee wanti dogoggore jiraadhillee dhiifama isiniin jecha haala kanaan qadaadee yeroo dheeraa daqiiqaa 30 ta'uun ol biyaansi bukaa'ee jedhee deebi'ee garuu sirriitti naaf hin bukoofne kun akkuma argitan kana xiqqoo ni hafa. Inshaallah xiqqoo ammallee oobinii keessa kaa'ee taa'u oobinii keessa kaa'ee xiqqoo tursiisaa lulluuqiin kalaa'ee jira gizeen hin bukeessine waan ta'eef kun ammallee daqiiqaa muraasa oobinii keessa tursiiseera itti oo'ee akka bukaa'uuf amma hingaa ni hojjenna jechuudha. Daawwattoota keenya kallattiimaan kaameramaan illee firdoosadha amma firdoosatti kenneera akkuma argitan waraabdee jechuudha gara feete walawwalaa talli kaameramaan haa ta'uu jammarteerti. Kun akkuma argitan kana amma ni hojjenna jechuudha. Doonaatti illee ni hojjenna deebimoo kuukis illee ni hojjenna. Hagaduma viidiyoo kiyyaan wajjin tura viidiyoo laayikii godha. Asirratti waan isiniin jechuu barbaadu ijoolleen biyya arabaa jirtan jechuudha. Amata hedduu warra turan warra gara keessatti na hojii haasaa warra walii haasuun akka firaa ta'anii baay'ee jira. Akkas isiniin jedha ni gala jedhanii kakaroorsan yeroo dheeraa waggaa lama dura jechuudha ni gala nama naan jedhe jira. Garuu tasuma agammallee nama hin galin jechuudha. Nama achi jiru nama wajjin haasaa jiru. Sababni kana akka ta'e maal irraa isinitti fakkaata? Ni gala jedhan malee maaliin gala akkamitti gala? Ani maal qaba wanta jedhu namni gaafatu hin jiru. Ni dalaganii ni argatanii nama rakkatanii erganii warraanii erganii bakka kana ta'e jireenyi wanta akkana kanarraa of eegaa isiniin jedha warra ishee jirtanii maaliif isinumaaf miidhaa guddaadha. Osoo galtanillee jiraachuun ni ulfaata haala kanaan. Kanaa manna
warri keessan gaafa isin galtan illee numa jiraata ammallee numa jiraata biyya keessa namni jiru rakkinaaf kan jiraan isinti fakkaata garuu mootu jiraata jira hunduyyuu alhamdulillah warri dalagaa qabu keessattuu zanaa jedhee jiraata warri dalagaa hin qabne illee hagumnaatiin numa jiraata qotee bulallee waan oomishatee qabu xiqqeesseetti fayyadamee numa jiraata jira jechuudha isin garuu mana namaa keessatti dalagaa mana maadaamii keessattuu ka jara ramadaanaa kana isinitti argamu waan ta'eef ajja walitti qabadha isiniin jechuu barbaada walitti qabadhaa jedhamullee warra akkaawuntii qabu yoo ta'e malee namatti erguun dirqama namatti ergan birrii nyaatamu dirqama kanarra rabbi sinaa baraaru rabbi sinaa eeguu isinillee of eegaa of hin gatina isiniin jedha doonaatii kenna haala kanaan qalaasidhaan kunoo cicciree qopheessee jira amma laastikii tanaan keessaa yaasa laastikii tanaan keessaa yaasetiniin gisee ta keessaa yaa illee deebi'ee ergaa jechuudha daawwattoota keenya deebi'ee ergeetiniin taskii sabaattanillee deebi'ee ergee walitti qabeetiniin kan reef baasa wajjin onni bira akkuma argitan kana haala qallaadhaan keessatti fudhata achi keessaa deebisee buusa laastikiin kun jechuudha meeshaa kuukisii wajjin bitame kuukisii ittiin hojjechuu bitee garuu asumaan doonaatilee hojjechaa jira jechuudha amma asirratti isaanii kanarra dardaree geessan booda haga daqiiqaa 15 tursiisa sababni isaallee akka xiqqoo kof jedhu jechuudha kun akkuma argitan kana xumuree jira kana fakkaata doonaatiitiin amma itti uffisee xiqqoo tursiisa akka xiqqoo kof yoo jedhee gisee bilchaatillee ni bareeda waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenyaa sheer laayik sabiskiraayib godhaa kanuma isin kadhataa oolla silaa isin laayikin gootan sanii jettanii kana fakkaata abeesa tursiisu immoo keessarraa jeccireessan ni hojjedha jechuudha amma. Akkuma argitan kana kunoonni sukkuumne isa kanallee shubbisiiseera shaarbii kun akkuma argitan kana kun haala kanaan diriirsee geessee haala kanaan jira albeedhaan maalii doonaatii bichaa osoo hin taane aynata lama akka ta'u barbaadeeti kanammoo haala kanaan kunoo albeen harka baballeessaa jirti dhiifama addaan babaasee hojjedha naaf hin taane qirra jedhee jira addaan babaasee hojjedhe kun haala kanaan ciree sadarkaa kanarraan ga'ee jira jechuudha kana fakkaata gisee xabbasamee gisee qophaa'e mootuyyuu akkam akka jiru walumaan laallaa asii foozii allee meeshaa shorbaa qopheessaa jirti kun akkuma argitan kana sahaanii shorbaa qopheessitee jirti sahaanii shorbaa tun itti xiqqaatte malee hedduu bareeddi hedduu xankaara dhallee addas nama jetti itti fayyadamuudhaaf warri maatii hin qabne mana maatiitti yoo xiqqaatte malee mana nama maatii muraasa qabuuf baay'ee bareeduudha bitadha isiniin jedha kana bitu tokkocha kana bichannaa fi akkuma argitan kana kunoo kana fakkaata xabbasni baasnee jirra kunoo ija xabbafamte akkana jirti kaameraan garuu ni daalacheessa waanuma kamuu kalarii qayyara dhiifama isiniin jedha daawwattoota keenya hayyee daawwattoota keenya oolmaa ramadaana waa hunda viidiyoo waraabuun ni ulfaata waanuma takka takka keessaa muraasa illee taatu jechaaf kan isin agarsiisaa jirra distitti yoo hojjedhee immoo maxxasha irratti zayitii guutuu maxxashaan bal'aadha waan ta'eef ni ulfaata zayitii yoo itti hin baay'atin immoo tuyyuu ganamara namatti xabbasuudhaaf hedduu hin mijaa'u jechuudha kanaafin distii keessatti xabbasaa jira kun akka hojjetamte baate immoo kana fakkaatti kan immoo tuyyuu hojjetamaa jirullee kana fakkaata doonaa shorbaan immoo tuyyuu bilchaatee qabbanaa jira jechuudha haala kanaan xumuramee qabbanaa jira ammoo saambusaatti fufnee jirra doonaatiin kun haala kanaan xabbasamtee baatee jirti gara saalonii deemu bichatti hafe kana fakkaata daawwattoota keenyaa sheer laayik sabiskiraayib godhaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu